sani umma wishu barate jani sporti ka bajan kay jarti du fugure ka kay jiddu da kan jarti kan lakisi etu mama matana kabe wena kan lakisi adi jarti ni yan rana kabda ogaju ya ummati ya rabbana mata gurufi ya yo ganta kan nagma ya wala maletin dir matani ma tu sigez ya bledi e guya sayna matin dir madwa ason e ba ati jar sab jartin gize gololta yete ke satuna ma ijji silal te faje chuda mal goda beta achike saari tibat amma jar sana ma fa jar sina ma kun fatih mi wallahi himmi sukara jalami ya jar sina ma ko lal gize jar sana ma walla jar sina ma mi ta tan kam wara bibti mal ta de jinsi sa kama ja isa mi ja alga kan ke bicha jechuudha hinjiramiti alga kan ke bicha jijjiidha hin dhufa gise sidda walet hinjere alarra helo fikr mal fidee dhufus hinjir tibsi moo bakka hinjiramiti wama tibsi godhannu way fidii kootu buddeen hojjedheera juusi hoo mal barbaadda sinje wama ta'e fidii kootu jettaan gisee alarraa dhufu mal fidee dhufu jedha gisee si waliin rafeetin jedhe bakka taa'eetin silkii kana gurgura wallahi taa'ee si gaafata akka maalatan qilleensaa wanni guyyaa hadhaadhe kan kee kanaami kasi fuudhe kun bar qalbiin isatti haaraadhamtu bar moyatti waan si kireeffatetti fakkaata bar waan si kireeffate fakkaata wallahi maallaqa kanaa sumarratti qusachuu eegala ilmi haadha nyaatte kun sarreenni bar alarratti bar ittiin amma gizee alarra gadi baatanii jette gizee bishaan daattan kana falaan hin jiraa miti akkanatti ol si fuudhee akkana siin deemee ka'e gisee mataa kan kee kana jechuudha akkana qabee akkanatti mataa kan kee kana akkana sirraa miicuudhaan way gammachuu sitti dhagayamtu. Jaarsi nama ammaa si dallaa barsi dallaa. Ana walla jaarsi nama ati rabbina najjeesi walla ajiibaan tun dhugaa jette ilaali mita jaarsa nama laga diintee. Dhugaa jettee waa dhufi. Dhugaadha jaarsa namaa fuutee si nama. Walla jaarsi namaa mi'a. Amma harka gizee isiin mana keessaa ibidda tikeettu jechuudha. Ati asii jalluma tolta laali. Jalluma bareeddaati. Ka gizee asii gabboo uffattee sirratti arge gizee ol deebitu akka sirratti hin argin. Uffatatti kana laal uffatni ati mana keessa bultu mana keessa uffattu uffata shilaanshila ile goda mana jeedalaa ka fakkaatu kan uffatta shilaanshila akkanaa kana. Inni dhufe taanaan ladhati manuma keessa akkanuma godhatta bakka. Wayya fiqir. Mal barbaadde shittoo ammoo harkaan la goma takka fuudhu kuran duro ka kaata ka tuutmaa jaarmaan kaayattu jechuudha tuutmaa jaarmaan kaayattu achiin gara kan laal ati qophooftee deemte jechuudha qophooftee gaafatee sirraa dhabuun qabuun jiraa miti maal barbaadda fiqir maal si barbaachisa sooftii feeta maal barbaadda daqiiqaa segendiin jechuudha achiin gara kan maal gootatitti fakkaatee bira gatteettanii kitaaba dubbiftan akkam fiilmii laaltan amma namni kenna fiilmii laaluun jaalatu galgali geennaani jedhee wal gareera akka sareera durreetitti wallahi kun fiqirii nama keessa balleessa simmeetii nama keessa balleessa wallahi fiqirii nama keessa balleessa yaa rabbi jaarsa namaatti kan yaada faatee tana yaa qaali fiilmii laaltaa jechuudha fiilmii kana teettee akkaataatti kiisingii ol godhan akkaataatti algaa afan akka bakka teettee fiilmii kana jechuudha luka wal keessa dirattanii jechuudha fiilmii kana dubbiftan teettanii kana gochuun beekan galgalli keenya boru ama dinichaa facaafne kan keetii bar boru dinichaa facaaf nimirtoo keesha lama binnaa qorqorroo binnaa wanni kanaas maaliyyoo tan akkas goon akkasiyyoo tan akkas goon usuma guyyaa takka isaafisii waa'ee fiqirii kana walitti hin agarsiisin gaaf kan gadi harkisan gizee gadi harkisanii guyyaa lama akkas taate kaatee gaafa guyyaa sadaffaadha injettee akka goromsa fuudha ga'ee kana garana chillaanfatte hin jiru kaa jaalalli maal irraa gammaddi maal irraa hawwitu wanni irraa hawwitu hin jirtu kama garaa siree irratti du'eetu du'ee jechuudha wallahi kama garaa siree irra gaggabe qarbiin isaa nagaa haa taatu boolla isaa fidha bishaan haa goote wallahi alhamdulillah kanaaf amma jaarsi namaa laal huccuu lamaanuma huccuu habbuma lamaan si bira baafatu shaamboo keessa keessi haadarra keessaa Shinge gurguddoo marga masiitti haabaa sanuma shaamboo keessa keettaati ati sabaa itti tollan sanuyyuu si miicisiisu galee si miicisiisa eetaan dhiissee fayyaa qabdaati ati hujumataan tolchinaan uwin dhufaa uffatee dhufaa hin nyaattan
kan hin duddanii uffata bultii manuma keessa bittaafatin. Kas gisee jafjafiidhaa hin bittaa fi achiin gara kaan uffatatti uffita dhufetti goddeebee hilitaa galee baafatee isii irratti darbaa achi gisee galeetiin wanna hidheetiin jedhamu gisee guyyaa biroo achi dhufu dhiqatee bar hin dhiqataa bar sirritti laal rifeensa ofii kana walal godhee shittoo maal fakkaatu kan ofii cabsee caammaa adii kana kaatee qumxaa kana godhatee zannac jedhee jechuudha. Areeda kana guyyaa irraa haatataa qirxii kana guyyaa irra baafataa zana jedhee si bira dhufu. Takkatuu si fuune dhoqqee dalarraan darban ta'e rabbi isatti haa araaramu. Wallaahi. Haadha baatee jaarsi namaa guyyaa faa nama bira dhufaa bara. Akkamisa? Guyyaa. Habiibti aduu waan namaa hattee misaati ma dhufe haa dhufu nooruu jettaan saati man dhufe sabaayii toltee. Saat murteeffachuu hin danda'u. No, atamma saati kam dhufte saati kam baaten jettuun hayi. Zimnyetta gisee mani dhufe nooruu sidda godhaa miti anjaa ofitu maal fidee dhufa jedhe. Maal fidee dhufa jedhe sidda godhaa bar sa'aatiin sidda godhaa jedhe san lubbuu kiyya uummata akka fitiin sima bichaa barbaada siyaa deebar jettaan. Siyaa deebar. Anjaa ofitu gisee isin achi shintibeetti luftee illee miseejii kan keelaa lamaan rakkatte. Ati diddiqattee tumeete isi ta nyaata gootu isi ta mana naddabtu isi ta huccuu saadii isi bakka shittoo sana mana keessa goote sandalattii arfattee qayyattii tantee ganama galgala qayyee gubbaateetta ganama galgala qayyee gubbaateetta ganama galgala qayyee gubbaa bilcheessitaafi gisee isin achi dheedhii nyaachiftee garaa bokositee gadhiiffatasii bilchaataatti kennite taanaanne habiibti galiinuu kadha hin bulaayyuu hiriyootatti bira qamaara jedhe. Fakkii takka malee jechuun gaafa ciisiin kirikiriitti kaaftee siin jettu ol darbatta gara manaa. Akkuma duraanitti jiraatu si wal irraa uffatte. Yaa'ii si gooti jettaa. Yaa'ii si gooti jettaa. Yaa'ii si gooti asuma ofirraa buli jettaa. Adeemti aduu fayyaa qabdaati. Maali waa'ee masii ittiin dubbattu? Waa'ee isii dhiira tana warri jaartii dhiirtii warri jaartiin isiniin lolloltu qoota gamana keenya qoota lafa jirra ittiin milubbu. Habiibti dhageeffatu ati waa'ee ma intala taanii ittiin dubbattu akka waan singilii jiruuti itti dagatta. Waa'ee isii giseenni waa'ee isii si biratti haasa'illee dhiisii jettaan dhiisii irra darbiif maal gootaa min dhiisii jettaan giseenni waa'ee isii si biratti haasa'illee dagatta waa'ee isii. Amma gisee atini sidda waltee akkasin jedharti maaf akkasin jetti maaf akkana si gooti jette jidduu kanatti inni maaluuf godha si fakkaate surree qaaraa jedhan sanuuf godha uwwaddachiisa. Argitee? Otama maal goota waa'ee taanii maqaa gooftu cim jette tanteeti bichaa jaf bas hin baya hin deebi'a. Yoo qacaatii qamaatoo taate waliin afaan ni kaayattanii achiin kaan bayeen kutaa gisee kaleetiin jedhe kalaas. Birri tan irraa gadi fuuta waan isittiin kan fidee si kennaa bara habiibti maal taate ati sibira kaayataa iyyuu birrii bar akkaawuntii baankii sibira kaayataa bar sibira kaayata akkaawuntii baankii silkii ofii imeelii silkii ofii fuudhee si kennaa bar hawaa ijaarsa namaa kana rabbiin itti meeqee yaa dheeressu. Garama kana nama gurbaa tokko waan inni beektaa hasaasa beektame hasaasattiin isin qabure ati fi kuufee fi sumeeyyaa. Fatia mujahidin nabitiin jedhin suuraa kumatti akka jee haadha faateetiif fuullee mana tokkottiin galchaa jee jara kaan qophaan kareessaa fi maaliif jennaan haati faatee guyyaa tokkollee jara bira buluu natti hin dhuftu haati faatee na dhamaaf jechuudha lubbuu. Ana Osama jaarsa masaanuu qabu heerume wallaahi yaa muniiraatiya eessa roobeen jedhuun eessa roobee. Galee miti laal qalau sin jedhe qalau na keessa afoo zana rakabootiiti yaa sinii bunatti dhuganiitiin jedhani gosa afur yookaan shannin bitadhaa tahadha rakabootii irra arge boru rakabootii irratti argu afaa mana keessaan jijjiiraa algaalimsii kana laal adada irra bulle jennuun fuudhachi darba kabraa hin jijjiiraa jijjaamatti matii yoo fadhee afama isaa laalka zinnici gisee fayya jola akka waan waa isa afur
bakka waa lafa bu'anii akkana gajjedhee waa lafaa fuudha. Isaaf wachi luftee kaatee gajjettee waa lafaa fuudha. Yoo hojii ka argitu gari maal ijji argitiimi. Jawwaala laalaa bara uggotee godhatan. Gariin jawwaala laalaa bara. Ati gisee inni jawwaala laalumaa gajjetta gowwaati. Hai. Kinga da yaa muni naati yaa wallahi. Gisee inni jawwaala laalumaa gudoo gajjetta. Idii ta gunna godhate godhata. Ala faate hojii waati wallahi hojii. Idii gunna. Akkuma nama hin jiraamti. Fikir jettaan rakabootiin tun akkam bareeddi jettee kana ta'e adama akkana kan jette. Akkam bareeddi rakabootiin tun dheengaddi rakabootiin gabaa keessaa argee qalbiin itti na buute tana jijjiiranna jettee akkana kan jette. Gariin achi laalaa bara badoo dhiirri ta'e jettu garii wallahi billahi. Nama laal diddibattee laal fuula kana diddibattee diddikattee shittoo dibattee akka ajaa'iba qatu gubbaa dhaabbattu jawwaala eega. Sin arku ban sin arku wallahi sin arku. Jedhee sin arku kam goota warra sana garee. Furdina keetii ho'eessaa daabboo argan jedha. Ati qadhoon akka tanteeti tun ijjillee akkasumas qadhattee eessaa argitan kanaaf dhiira qadhoo didaa bara. Qadhoo akka tanteeti sana ijjillee si qadhoodha eessaan argitaati bakka san. Si'i waan agarsiisan. Amma Somaaleen dhalaaf furdoo feeti. Arabni dhalaaf furdoo fedha. Oromoo dhooree dhalaa qaqalloo yaa'u. Maaliif ni beektaa? Lafee fi lafee haa wal cafa gantii ogguu qaqallaan lafa ogguu hojii ciise gantii ollaadhaa hirriban qabu qalawii lafeen qalawu jettu. Qalawu. Namoota dhaqaatumu. Wallaahi. Furdoo maanaan beektan. Ispoonjiidha. Wallaahi. Rabbi haalaaf sun malee dhiirateen na sana jechuudha. Manaazirii 8 kaayattee deemti ijuma sanatti. Manaazirii 8. Warabbi. Sirri. Wallahi manaazirii tana ija kaattee deemti. Manaazirii 8. Lafeenuu isin jeestee isin asuma lafeen naanneessa. Ati furduudha. Ati maarreedha. Dhalaan furdoon bar. Isaa gamma. Lugaa qaba hafitti danda'een dhiibu lugaa qaba mudhi citaaf ta'a jiraachuu fedhadhiis. Yeroo qabbanaati. Isso bira. Dhiirti waa beektu dhalaaf furdoo beekti. Dhiirti waa beektu dhalaaf furdoo beekti. Laakiin taan. Ati humna teessa waan beektanii maal gootan? Wallahi hala. Waan humna teessanii hawwaa. Yaabo isin aqalloon sanuu isinitti haraami furdoo dhiisinuu. Adabaate mee tokkoon lagu tokko ajaan kabajaa. Kamiin. Ani ijoollee nyaattee hin quufne olii harkisin. As jala taa'ee waa kajeelaa miidhaa qolna kee. Muniraa. Haadha faate? Wayya Muniraa wal beektaati. Laakkisillee numa beeka. Ima nu bohaarsitan maa akkana qaaqa isinitti buuse. Abeet. Gabbuuf namooma dubbina gayaa danaa haasofta. Tami tachiikota fufurdoo moo? Dhalaa furdoodha moo dhalaa qaqalloo wayya? Dhalaa furdoo ani keessumatti naa ajjeesu. Jalatti lee rabbuu akka dhoora irratti lee kufte. Ol bayi mee kadhalaa furdoo hawwitee kun ol bayi mee viidiyoodhaan. Haadha faate keessattuu sheeppii kee. Oh my God. Ati waa'ee sheeppiti waa'ee sheeppii ol bayi viidiyoodhaan. Koi my video wayya. Ol bayi viidiyoodhaan mee. Haadha faate ati keessattuu foggoraan kee dhiirota akkanatti foggorin nu miite bar. Hin foggoru dhiira ol bayi viidiyoodhaan. Ani pilaanii malee bayaa callisee. Anchi meeshaa abbaa irraa du'e. Haadha faate tanaan si qalaate. Muniraa dhagaye. Muniraa afaan ishee ibidda.
haadha faate jechuudha. Ani pilaanii qaba pilaanii malee baa haadha faate. Nam buusni okee haadha faate. Uta. Pilaanii mataa kan keerratti haa baasaniin jedhu ani. Bakara. Pilaanii qaba jedha. Kondominiyeemii Finfinnee warri viidiyoo as boo barbaadan qota ol ba'a. Takka takka nama isin ol baasa.